Yeroo dhiyoos Israa'el keessatti namoonni siyaasaa fi amantii leellistoota ta'an keessumaa mootummaa Israa'el mootummaa Benjamin Netanyahu keessa warri jiranii magaalaa Yerusaalem keessatti masjiida Al-Aqsaa kan jedhamu seenuudhaanii sochii amantii fi dhaadannoo garaagaraa isaan dhageessisanii dheekkamsa uumaa jira. Kun immoo waliigaltee Israa'el fi Yordaanos gidduutti baroota dheeraadhaaf ture akkaataa masjiidi Al-Aqsaatti bulu yookiin immoo mooranii masjiidi kun keessatti argamu itti bulu jijjiiruu danda'a kan jedhu yaaddoo guddaa uumee jira. Israa'el bara 1948 erga hundooftee asii lola Araboota fi Israa'el gidduutti gaggeeffameen keessumaa bara 1967tti waraana guyyaa 6 jedhamee kan beekamuun Israa'el biyyoota naannoo sana jiran waraana waan mo'attee fi magaalaa Yerusaalem dur kan harka Yordaanos ture irraa fudhattee magaalaa Yerusaalem qofa osoo hin taane iddoowwan seena qabeeyyii UNESCO keessatti galmaa'an masjiida Al-Aqsaa dabalatee jechuudha to'annaa ishee jala galchite. Haa ta'u garuu masjiidi Al-Aqsaa kun Makkaa fi Madiinatti taanee hordoftoota amantaa Islaamatiif iddoo qulqulluu isa sadaffaa jedhamee waan yaadamuu fi bakkeewwan kunneen UNESCO jalatti akkuma bulanii garuu immoo bulchiinsi isaa keessumaa kan masjiida Al-Aqsaa Yordaanos jalatti itti fufee akka bulu walii galame. Ergasii naannoo sana akkaataa waliigalteetiin Israa'el mooraa kana ni eegdi nageenya isaanii kabachiisti poolisoota ramaddee jechuudha. Garuu immoo bulchiinsa mooraa kana dabalatee kan masjiida Al-Aqsaa harka keessan galfattu. Sababni isaa Yordaanostu bulcha waan ta'eef Yordaanos karaa dhaabbata Waaqfi jedhamuutiin bulchiti sirna sagadaa achitti gaggeeffamu waa'ee masjiida kana haaressuun yoo barbaachise wantoota achi keessatti barbaachisan hundumaa kan guutu kan to'atu Yordaanosdha jechuudha karaa dhaabbata Waaqfi jedhamu kana. Israa'el garuu achi seentee yookiin immoo lammiileen Israa'el keessumaa hordoftoonni amantaa Yihudiis ta'e kan kiristaanaa mooraa sana seenanii sagaduus yookiin immoo sirna amantii gaggeessuu hin danda'an. Waliigalteen yookiin immoo staatus koon ture akkasiidha. Yeroo dhiyoos garuu wantoonni namoonni siyaasaa fi amantii leellistoota ta'an keessumaa kan ministeera dhimma nageenyaa Israa'el Tamar Ben-Gvir jedhamuu fi kanneen akka ministeera faayinaansii Israa'el Smotrich Bezalel fa'aa jedhaman sochiin isaan taasisan waliigaltee Israa'el fi Yordaanos gidduu ture akkaataatti mooraan kun bulu akkaataatti masjiidi kun bulu yaaddoo keessa galcheera jedhamee amanama. Akkuma jennee akkaataa waliigaltee biyyoota kana lamaan gidduu jiruutiin bara 1967 kaasee Israa'el mooraa kana keessa nageenya eegsisuuf yoo ta'e ala sochiin amantii kamiyyuu achitti hin gaggeeffamu. Namoonni bakka amantii kana addunyaa garaagaraa irraa dhufanii keessumaa hordoftoonni amantaa Islaamaa ni daawwatu sochii amantii achitti gaggeessuu kadhannaa ni raawwatu. Garuu immoo namoonni amantaa Islaamatiin ala amantaa kiristaanaas haa ta'u kan Yihudiis haa ta'u kan biraa hordofan mooraa sana seenanii kadhannaa faarfannaa yookiin waan amantii agarsiisu kamiyyuu gaggeessuu hin danda'an daawwachuudhaan alatti jechuudha. Egaa wantoonni yeroo dhiyoodhaas keessumaa namoonni siyaasaa fi amantii Israa'el leellistoota ta'an gaggeessanii kana yaaddoo keessa galchee jira. Mooraan kun seenaa isaa yoo ilaalle Al-Haram Al-Sharif jedhamuudhaan beekama mooraa guddaadha. Masjiida lama kan of keessaa qabudha. Masjiidi beekamaa fi akka magaalaa Yerusaalem keessatti miidhagaa ta'e masjiida Al-Aqsaa jedhamudha. Akkuma jenne egaa masjiida UNESCO keessatti galmaa'edha. Masjiida guddaadha. Hordoftoonni amantaa Islaamaa addunyaa irra jiran akka iddoo seena qabeessa sadaffaatti ilaalu waan ta'eef iddoo guddaa kan itti kennanidha. Inni kan biraa iddoon kun addunyaa irratti iddoowwan falmisiisoo jedhaman keessaa tokkodha. Sababni isaa hordoftoota amantaa Islaamaa qofaa osoo hin taane hordoftoonni amantaa Yihudiis yookiin immoo warri Israa'elis bakki kun nuuf malaa jedhaniiti kan isaan yaadanii waggaa 2000 dura bara Impaayera Roomaa bakka sanarraa gaa osoo hin buqqa'in dura mana qulqullummaa achitti ijaaramaa ture kan akkaataa seera amantaa Yihudiitiin kan kadhannaatti gaggeessan warri Yihuudootaa jechuudha. Impaayerri Roomaa mana qulqullummaa isaanii naannoo bara 70 AD dhaloota Kiristoos booda jechuudha kan manca'ee jedhameeti seenaa keessattis kan himamu. Impaayera Roomaa erga sana mancaasee booda Yihuudoonni biyya garaagaraatti faca'uudha himatu sana booda erga deebi'anii achitti biyya godhatanii kanneen achi keessa turanis muraasni jiru. Erga biyya godhatanii booda iddoon kunis nuuf mala mana qulqullummaa keenyatu as ture jedhanii kan falmii irratti kaasan jiru. Yeroo garaagaraa mooraa sana seenuudhaanii kadhannaa taasisuudhaan yookiin immoo dhaadannoo garaagaraa gaggeessuurraa kan ka'e hamma mormiin guddaan baagiddu galeessaa keessatti ta'utu ga'eetiin jira jechuudha. Kanaaf warri Yihuudootas iddoon sun nuuf mala jedhu garuu immoo warri hordoftoota amantaa Islaamaa iddoo sanatti masjiidni duraaniyyuu waggoota dheeraadhaaf itti waaqeffataa turan waan ta'eef ammas itti waaqeffataa jiru. Yeroo rakkoo
rakkoonni waraanaa jiraatu rakkoon nageenyaa guddaan jiraatu Israa'el masjiida sana yookiin immoo mooraa sana guutummaadhaan ni cufti nageenya kabachiisuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo darbe yeroo Israa'el fi Iraan gidduutti waraanni gaggeeffamu marsaa 2-3 yeroo isaan walitti dhukaasaa turan sana jechuudha. Israa'el mooraa sana cuftee turte amma garuu deebi'amee akka banameedha kan himamu. Kanaaf Yihuudoota fi hordoftoota amantaa Islaamaa gidduutti iddoon kun iddoo baay'ee falmisiisadha. Amma immoo erga mootummaan bulchiinsa Benjamin Netanyaahoo gara aangootti dhufe as jechuudha. Achi keessa keessumaa Liquid Party kan jedhamu leellistoota hedduu kan of keessaa qabudha. Kanneen akka ministeera dhimma nageenyaa Israa'el yoo fudhanne Itamar Ben-Gvir nama baay'ee falmisiisaa biyyoonni hedduullee qoqqobbii kan irra kaa'anidha. Akkasumas ministeera faayinaansii Israa'el Bizaaleel Simotrich namni jedhamu nama baay'ee falmisiisadha. West Bank dhuunfachuu qabna. Iddoowwan seena qabeessa kanneen irratti nama falmii gaggeessuudhaan beekamudha. Namoonni akkasii bulchiinsa Benjamin Netanyaahoo keessa jiraachuun isaanii aangoo mootummaa qabanitti fayyadamuudhaan waliigaltee Israa'el fi Yordaanos gidduu ture mooraan Alaasqaa Yordaanos qofaadhaan akka bulu keessumaa karaa dhaabbata Yordaanos gaggeessitoonni waaqfi qofaadhaan akka bulu isa ture sana jijjiiruudhaaf adeemsi eegalame kan jedhu odeeffannoon garaagaraa ba'aa jira. Yeroo dhiyoo miidiyaan Middle East jedhamu qondaalota US fi maddeen garaagaraa waabeeffachuudhaan akka gabaasetti qondaalonni US fi Israa'el akkaataa seerri duraan ture yookiin immoo staatus koon duraan ture Israa'el fi Yordaanos gidduu ture akkaataatti mooraan Al-Arham Al-Sharif yookiin immoo Temple Mount jedhamu kun itti bulu irratti akkaataatti jijjiiramu irratti mari'ataniirus kan jedhu gabaasee ture. Israa'el kanan fudhannee waajjirri ministeera muummee Israa'el gaafatame seerri ture hin jijjiiramne akkaatuma duriitti itti fufaa waggoota hedduuf akkuma Israa'el fi Yordaanos gidduutti itti walii galame sanatti masjida Al-Aqsaa dabalatee mooraa sana keessa iddoon seena qabeeyyii ta'an hundumtu Yordaanos jalatti bulu. Israa'el immoo nageenya isaanii kabaji kan jedhu waajjirri ministeera muummee Israa'el kan beeksise. Akkaataa gabaasa Middle East kanatti qondaalota US fi kaan waabeeffate akka gabaasetti karoorri yookiin immoo qondaalonni kun mariin isaan dhiyeessan maalidha? Yeroon kun yerootti bulchiinsi keessumaa bulchiinsi Benjamin Netanyaahoo namoota leellistoota ta'aniin aangoo olaanaan qabatame keessumaa aangoonni dhimma nageenya biyyaalessaa Israa'el harka nama leellistoota ta'an keessaa tokko Itamar Ben-Gvir jira waan ta'eef namoonni kun aangoo isaaniitti fayyadamanii seera ture sana jijjiiruudhaan mooraan Alaasqaa keessatti iddoon amantiiwwan hundumaaf yookiin immoo giddugala amantii hundaaf maltii feez seentar kan jedhamu ijaaramuu qaba kan jedhu proposal yookiin immoo yaada dhiyeessuuf deemu kan jedhu gabaafamee jira. Egaa wanti akkanaa kana duras wanti falmisiisan akkasii ka'ee ture keessumaa namni Itamar Ben-Gvir jedhamu kuni bara 2023 mooraa kana seenuudhaan sirna amantii gaggeessuudhaan dhaadannoo gaggeessuudhaan irraa kan ka'e sochiin guddaan mormiin guddaan gaggeeffamee yeroo muraasa booda immoo inumaayyuu Hamaas Israa'el irratti lola bane keessatti lola kana kan hin banee fi sababa leellistoonni Israa'el mooraa Alaasqaa seenanii seera ture yookiin immoo dambii barmaata ture cabsaniifan waraana kana labsedhe yeroo itti Hamaas bara 2023 ifatti beeksise ture jechuudha. Sana duras waggaa 20 dura jechuudha bara 2000 keessa ministeera muummee duraanii kan ture Ariel Sharon mooraa kana seenuu hordofee poolisoota hedduun ajjabamee mooraa kana seenuu hordofee Filisxeem keessatti warraaqsa guddaatu ka'e jechuudha. Ni yaadatama warraaqsa intifaadaa, first intifaadaa, second intifaadaa kan jedhamu sababa kanaatiif kan ka'e jechuudha. Bara 2000tti Ariel Sharon yeroo sana gaggeessaa paartii Likud kan mammaa Netanaahoon gaggeessaa ta'e ittiin Israa'el bulchee jechuudha. Ammas kan Israa'el bulchaa jiru Likud paartiidha. Yeroo sanas kan gaggeessaa Likud paartii ture Ariel Sharonidha. Ariel Sharon yeroo sana itti yaadee mooraa Alaaqsaa seenee poolisootaan ajjabamee qondaala olaanaas ta'ee jiru aangoo isaa fayyadamee falmii kaasuudhaan mormii kaasuudhaa fi itti yaadeechis lixee dhabeeti kan yaadamu. Dhuguma immoo Ariel Sharon waggoota 20 dura mooraa sana seenuu hordofee first intifaadaan hin dho'e sana hordofee Gaazaa fi West Bank keessatti East Jerusalem keessatti gara namoota 4,000tu kan ajjeefame jechuudha. Warraaqsi intifaadaa jalqabaa sun warraaqsa intifaadaa lammaffaadhaalee sana booda waliigalteen Israa'el fi Palestinian Authority gidduu tureeyyuu hariiroon isaanii baay'ee
laaffataa deemee wantoota ga'ee hedduutu mudate jechuudha. Kana gochuun isaanii yeroo sana Ariyaal Shaaroon kan kana godhee fi Palestinian Authoritiin gara biyya walabaa ta'uutti deemuu isa walii galtee ture sana danquudhaaf akkas godhe jedhameeti kan yaadamu yeroo sanatti yaadameeti. Ammas immoo sochiin qondaalonni Israa'el keessumaa ministeera nageenya biyyattii ta'e qondaala olaanaa ta'e mooraa kana seenuun irra deddeebiin namoonni amantii leellistoota ta'an mooraa kana seenuun isaanii rakkoo wal fakkaataa kana dure ture inumaa yookaan sana caalu akka dhalatu gochuu mala dhuguma immoo akkaataa gabaasa Middle East miidiyaan gabaasetti yoo ta'e qondaalonni Israa'elii fi US wal gahanii akkaataatti gara fuulduraatti mooraa Al-Harim Al-Sharif keessatti yookiin immoo Temple Mount keessatti giddugalli amantii hundumaa simatu ni ijaarama yoo ta'e kun immoo rakkoo kan kana dura yeroo first intifaadaa fi second intifaadaa dhalate sana kan caalu iyyuu akka dhalatu gochuu mala hawaasa musliimaa baa giddugaleessaa qofa keessa otoo hin jirre idil addunyaarra jiru iyyuu eekamsiisuu danda'a. Wantoonni akkasii dhimma kanarratti ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon gaafatame kana odeeffannoon ani qabu hin jiru kan jedhee waajjirri ministeera Israa'el muummee ministeera Israa'elis dhimma kanarratti odeeffannoo sobaati. Walii galtee hin jiru garuu akkuma itti fufetti jireedha. Garuu immoo lafarratti sochiiwwan gaggeeffamaa jiran amma yeroo darbee ji'a muraasa dura Itamar Ben-Gvir ministeerri dhimma nageenyaa Israa'el namoota of duukaa hiriirsuudhaan yeroo itti mooraa sana seenee Temple Mount kan keenya amma harka keenya jira yeroon isaa amma kanatti harka keenya keessa galchinu jedhee yeroo dubbatu viidiyoon isaa yeroo bahu dheekkamsa guddaa kaasee ture. Kana gaafa laalamu seerri ture, dambiin ture, waliigalteen Israa'el fi Yordaanos gidduutti ture cabuu mala, jijjiiramuu mala kan jedhu yaaddoo guddaa kaasira. Egaa wanta gara fuulduraatti ta'u kanuma duuka buunee simbiraan geenyu ta'a. Kanarraaf qixeeffannee kanaadha. Ulfaadhaa.